tokko namni hojii agarsiisa obboleessa keenya Hamza kana Hamzaan saahiba kiyya qaaliidha hedduun jaalatamuu qabu nama kabajaa qabu anammaan dura dubbadheetin jira ilaal maswaatinati meeqa kaffaltanillee dubartii jaallattan yoo dhiiftan isin dhiiraa miti dheen jira wanni kanarra dhaabbadhee dubbadhee darasaa ta'etti darasummaa keessatti wanni baradhee guddadhee hadiisii ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waan nu barsiisee jira مالي والنسون تزوجوا الولود البرتي وفي كيسني جالة وفي كناف إلى صدر كالبون كيسن أبموت دبرتي جالة داولوري نمقوتا إن شاء الله شكيتكم ريتشون بوليس كان حمزة كان الرا وان قداتكم نمني كابسو كارتي بلسوما أورومو بلسوما كنيتنا بلسوما ما باسو داف ummata hararge irraa nama qabsaa'ee jira nama achi as beet lagaa godhatee jira garuu inni waan garateef rabbiin har'a kunoo harka isaatti galchee jira wala hawla wala quwwata illa billah kun immoo maalii gammachuu guddaa natti dhagahamaana akkamittiin anjaa oromoo kutaa tokko raafuuchuun qabu amma booda kutaa tokko raafuuchuun qabu laazima harargeen jimma raafuuchuu qabdi arsii wallagga raafuuchuu qabdi wal keessa garate gaafa gartee soddomni kan baay'atu ta'e namni arrabsu walitti keessoo adda waliin qoodu jechuudha. Wanni ammoo obboleessi keenya Hamzaan jalguun itti fufuu qaba. Qabsoon guddaa nuti qabni afaan Oromoo haasa'u kiiloo 4 seenee jira. Amma walitti fuunee walitti heerumnu amma bilisummaa dhugaa kan barbaannu yoo ta'e waliigallee akka Oromoon gartee gandaa waliin akka Oromoon gartee waliin Indaan nuti gochuu qabnu kutaalee Oromiyaa keessa walitti fuuchuu qabna awaaj dhagaa hundi waliif dabarsa baarakallahu fiik waliigallee miti fuudhaa fi heerumii batuudhaaf gartee kutaa garaagaraa irraa yeroo fuuta jabeessa jaalala jabeessa tokko nama gammachiisu jechuudha ta'e obboleessa kiyya baga milkooftee تكتي كتر على طول كهيروت نرى ديرتول جلنا بدي ميزة تانتوري بدأتوس شو كان كنا كود تانتوري نمطر ما شاء الله يعني بيك سلطي فاطمة ربي سين وجمع بين يجمر بعدا آمين 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 إن شاء الله ترى نما براتي كنا إدوغا من نجرو ما شاء الله حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمزة سدي أسخي سجرا حمزة هاجيتي حمزة خان خشيتشاتي حمزة خان خوسيني بقى قمت وبري سخية بارك الله مبروك 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 عليك يا حبيبي الله دبي نفتمو أسيسي منامو إيسا سيسي منام بينو قا دبي درك أمر فوق أبدا بيخي كايرو واندينو إتلالي إنجرا ميره بكاشتي لمنو كنني عاشتي فراتو كبنجداني كان مو خليفي في جلال النبي أستاذ مزافا هند كيسنو جشالا دبي ثنا لافت إتلالينا يور ربيع مرتي كننلي أسيكنون أنا في نسري كبدي أنا في نسري نمو أكمل تكجلك كيفنو كيسن مريض جبا جيسو كبان أبشر 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 تنافو دبي لا لا أستاذ سيدنا بطني شرّان أستاذ حمزة دكيار دبي بدو فاجا ما هذه سي أمسيسو نقول فان دبي راكايرو جيسون چالك دي بچا كبا كنا كيار ميوت بس إيه سجرت زلا كيار एयरपोर्ट सीजर ए नुपुरु ना मैं डियास्पोरा हुई थी टुफा
اوكي هاي انا كسي استاذ دبر سين ayyee ulfaadha galatooma hundi keessa walitti qabamtanii gartee sagalee jiraami نجري sagalee ni jira حمزة ودن دي سورة خنا كاسي اتفقوا في أستاذ akka gaaritti jira anta suuraa kaasuuf maa kottu ayyee Hamza yeroo jettanii beeytanii egaa Hamza isa gartee mushurraadhaaf fi Hamza special akkasitti yaama amma guyyaan kan isaa waan ta'eef akkasii wanni jechuu barbaadu maali dhugaa dubbachuudhaaf maaliif namni waan jaallatee itti amane baga qabsoo hunda irraa aantee baga gammattee obboleessa kiyyaa nin beeka abshir baga wallahi giziyaati emotional taate san hedduuna dhageeffame baga gammaddee alf mabruuk yaa habiibi baga gammaddee habiibi. السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو صبر الدين أبوي شوي برانك نقول كذا نقول نقول كنا تقول ما ولفات بيتها إيه وين برانك نقول كذا نيجي جماعة ترى تيجي أبو صبر الدين كيا أستاذ كيا وني برانك يا سنجرتو يو نو برات اللي شكيته أنا خوان نامن تنا فكاتا فاميلي كم زمان جدو دبسي أكيد دبسي ولك جيسي دبيون دفتة دبيون قدوم فمته دمته جرتي نامن لا وين والبراك منا فين جيبر قام مسؤول anu punya konfis tahu lebih dah kalifa agak ustaz apa ustaz Nasir Hamzah raga ya mana male warra kairo rana manu ustaz ni lu ada ni itu pun ustaz Abu Sabradi أكاسي ما شاء الله قا بقى قمتي بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في الخير سنجاء إن شاء الله بولتيغا قمت شو دارب سيها ini tidak jalan tu. يا mal ana wajah tu ni mal jeter Waris oddoo keenyaa illee galatoomaa hin jeebo galatoomaa kum lamaan lama gan akkasii itti argeen kum lamaan lama gan galatoomaa intala nuuqannoo keessaniif. isinis ulfaadha galatooma akka arsiin beektutti aadaa ummata sikkoo mandoo kabajjitanii balbalatti ergattanii naamusaan akka islaamaatitti akka oromootitti bifa safuu fi kabajaa qabduun. Bakka takkaa fuudhamuun qabu ganaa jimmaayis wallaggaayis iluuyis hunda booranaayis oromoon hidda walitti hidhatu danda'uudha qabdi waan bareedaadha. Dhaamsi ustaadni reefu jeesanii namatti dalagu rabbiin haa godhu. Maashaallah ani harmaan isinirraa goobala isinirraa goolaba Hamzaa kiyya irra deebi'ee bakka gammaddee ilmaan sikkoo mandoo galatooma ulfaadhaa kabajaa isinii malan isinii joo barbaada namni qooda kana fudhatee Dr. Khaliifaa hedduu nu galatoomi ulfaadhu dhugaa ani arraata ati jette irraa heen akkasii qalbii naga buutee amanee ammallee ulfaadhuun siin jaa inshaallah hundi keessan galatooma nama biraatti hin carraa kana nama biraa galcha. أبشر ما Abu Sabrati osoo isinillee hin deemin jechaadha. Intalti ta gosaati gosatu kenna yoo kennan ammoo intala gurbaafuu dhuftii miti warra inni irraa dhalatetti kennanii yoo dhaamatanillee warra inni irraa dhalatetti dhaamatanii maarree isinitti dhaamanna akka aadaa ummata sikkoo mandootitti intala gurbaa qofaan kennine ummanni chakalee sabboonni kennallee biyyattillee walii kennan nullee aadaa biyyaa ijjillee baddu bakkii ijaan baddu intala tana harargee kennanii ummata oromootii kennanii ummata oromoo keessaallee obboleeyyiwwan keenya ilmaan baarentoo kawaa hundaan amantiinillee dhaloomaanillee
oromummaa keessaallee waa hundaa walitti aannuun ilmaan baarentootii kennanii intala nuu horadha maaliif yoo jettanii wama hundaanu bakka wal finnullee dhaynu qabnu bakka walirraa dhaynullee hin qabnu gaafuma dhalannu rabbi waa hundaan walitti nu aansee walitti nu maxxansee waliin nu uume kanaaf Hamzaa kennaanillee mucattii tana yoo jabeeffatte nama hundaafuu fakkeenya taataa kaboruullee akka isin argee si'aayee jabaatee ta'u taataa yoo isin lamaan wal laaffistan ammoo warra akka Abuu Sabraddiin warri akka Khaliifaa nullee ilmaan sikkoo mandoo irrifannaa itti saalfannaa kanaaf akka nu boonsitan amaana gamaa gamanaafuu nu hundaafuu isin wal jabeeffatuun hamilee kenna hunda eega waan ta'eef amaanaa nu horadhaa isinillee mucaan biyya baqaa jira Dr. Khaliifaa faanillee gara Kanaadaa kana soddaa kenna nu fudhadhaa ammarraa kaastanii intaltillee Dubaay jirti waan Dubaay irraa gara Kanaadaa barbaachisu nullee wal qarqaarree xumurraa fi isinillee waan gara Kaayiroo irraa Kanaadaa barbaachisu soddaa kennaa jiru fuudha dalagatee haadha manaa isaallee achi haa fudhatu tun isinitti amaana dhaamanillee irraa buunillee. Galatoomi wallahi Nasir waan ilmi namaa dhaammatu dhaammattee namni dubbii beeku dubbii fixa jaanii an ammoo akka waliigalatti uummata kiyya saba kiyya obboleeyyan kiyya islaamaa dhaamsiniin ani akka obbolummaa nasihaa isinii qabu yeroo hedduu waa'ee dhimma nama dhuunfaa nama lamaa hedduu seenuudhaatu miidiyaa kana gubbatti heddummaata yeroo baay'ee wanni kun deddeebi'ee waan mul'ataa jiru jechaaf waan nama dhuunfaa waan gartee jaartaa jaartii jidduu nama wal jaalatus haa ta'u dhimma nama dhuunfaa haa ta'u idduu hin seeninaa gamaa gamana baatanii wanti akkasii sun hedduu tokko taadha yeroo hedduu wanni akkasii sun deddeebi'ee as sooshaal miidiyaa kana keessatti hedduu gubbaratti waan mul'atu jecha waan sanirraa illee ibsachuun inshallah akka nasihaa akka obbolummaatti wanni isin dhaammatu san wal oolfotanii wal lafa gaddeebisaa hin oolina arruma afaan bareedaa wal Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun barbaada inni biraa ammoo dhaamsa obboleessa keenya dhaammate inshallah nutillee nama akkasitti gartee keebalu rabbi nu haa godhu ilma keenyallee ka gartee gurra nutti godhu rabbi haa godhu Hamzaa keenya gaa jabaadhu inshallah nutillee Dr. Khaliifaan gana caala waan kana keessatti taabii isaa beeka inshallah nama gartee maqaa nutti haa godhu nillee jabaatee nutis waan dandeenyu bira jirra intalatee isinillee qeeballe galatooma wayyooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursineen hamileen geettuu baga taate jenna. Hundi keessan baga jiraattanii. Mabruuk Hamzaa kennaa. Soddaa baga gammaddanii baga guyyaa kanaan rabbi isiniin ga'e jedha. Itti aansuudhaa fi hangafa obbo Nasriin dubbatanii nullee wanta dhaabannu isaan nu dhaamanii. Ani wanni jechuun barbaadu tagara keessaa dubbannaa Nasri bullukkoo uffatuun oolu tana booda keessan walitti haasofna. Akkamitti nu hanqatte jennee nullee ugaa komii kaafnaa sanii keessan dubbannaa. Kanaafuu hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa yaada gaariidhaa obboleessi kennan baga gammadde jechuun hin barbaada. Hamzaan dhaamsa mucayyoo Arsiin kaa seera haaraa qabdi akka itti waa nama dhaamtu. Kana abbootiin biyya jiran nu dhaam jedhan yaada. Wanti biraa wanti jechuu barbaadu mabruuk isiniin jechuu barbaada irra deebi'ee galatooma ulfaadhaa. Nasri ta'e tana suuta asofna keessan waan ati bullukkoo uffattee badetti nu gatteef. Intala zabanni kun zabana bullukkootii miti zabana shari'aati intala qur'aana rabbiitiin kennanii shari'aan kennanii nu ammoo obboleewwan kennarraa wanti gabbara nyaannu hin jiru wanti gabbara illee itti qabannu hin jiru nuti keessattuu islaama obboleeyyanii kanaaf intalli ta'e gaafuma dhalattuu ta isaaniiti nuuf warru wali tokko gaafa dhalannuu rabbi waliin nu uume waan ta'eef wanti anillee gabbara kophatti illee nyaadhe hin jiru wanti namni biraallee gabbara kophan nyaate hin jiru zabanni zabana shari'aati zabana islaamummaati zabana gabbaraati miti kanaaf intala islaamummaadhaan kennanee
Gabbarri wayitu hin jiru wanti bullukkoo qabatti uffanne hin jiru siin jedha obboleessa kiyya noode. Nasiiti malee intalli tajaajila heerumte. Galatoome lakki qoosaadha maaf malee haa ta'u gabbarri maaliin jedhu sirnuma aadaa keessa dabarre jechaadhaaf kaasee kan biraa obboleettiin teenna Hamzaan obboleessi keenna shabaaba wal jaalataniitu walirraa tolaniitu walitti dhufee uummata keenya moo uummata Harargee ana akka gootitti nafseen qabuu fi hedduu jaaladha. Wallahi hedduu waan jaaladhuu fi natti tolu kanaafuu warra Harargee wajjin soddoomuun keenya durumoo obboleewwanii ammallee moo baay'eetti gammanna. Amaana mujatii teenna ijji amaana gurri amaana ilkaan amaana jettee Oromooni. Sanuma jechuun barbaada hin dheeressu baay'ee isinirraa gammadee jira. Uummata Harargeetilleen baay'ee waan jaaladhuuf galatooma ulfaadhaa yaaduma kana dabarfachuu fi waanuma gammadeef osseene waan biraatiif miti. Thank you very much. Jaalala guddaa isinii qaba wallahi dhugaa rabbi. Onnee kiyya keessa jirtu manni Harargee. Galatooma. Takkiitti aduu warra koomentii jala jiranii illee waalaikum salaam kiyya warra koomentii jala jiranii fi nuti asitti kaasaa jirru akka Arsii Baalee Diidaa Gadab jennee osoo hin taane akka ilmaan sikkoo mandootitti kaasaa jirra. Akka warra sikkoo mandootitti malee akka yookiin Arsiidhaa Diidaa Baalee Gadabii Shaashamannee Baalee Roobeetitti miti. Kanaaf akka intala sikkoo mandootitti jedhaa dubbataa turre jalqabarraayyuu kaasee intalti warra sikkoo mandootii kaitte heerumte ammoo obboleewwan keenya Harargeetitti sanillee akkasitti nu hubadhaa warri koomentii jala jirtanii isiniin jedha. Akkasi. Mada dhaamsa Nasriitirraan kan lammadaa akkuma Nasriin dubbii jeefana Carraan uffannaa. Deeqaa akka Harargee dubbachuu jirra akka Harargee dubbachuu jirra malee akka Afran Qalloo fi akka Ituutiif akka uummanaa dubbachuu hin jirru koomentii akkasiitiin harkee waan ta'eef galatoomatti fufa. Maaqii dhiifama bareedduu ta'e. Okay, rakkoo miti. Hamza obboleessa koo guddaa baga gammadee dura dursoo. Itti aansuudhaan immoo Oromoon kutaa kudhata akka hundi keenya obboleeyyan haa ta'u malee alshattii soddaa teenya ta'uu isitti gama warra keenyaa fiituu keetitti galatoomi hedduu gammadee Nasriyaanis ganda keessan dhufuu koo hafan qabu. Baga gammadda. Amma kita warra sikkoo kutaateetti kana booda wal jijjiirraadha. Gara biraa bakki deemtu tokko illee jiru kanallee akkana nu hubadhaa. Intalti teenna nu eegaa isin jenna Dr. Khalifa namni illee isin gaafatte warra sikkoo mandootii ati anageeta Nasri aba ati mataa kee garagaluu gisee bara maarufa warri shawaa mataa si gadi garagalchine bara raachuu yoo jaraannee kennan rakkoon qabu nu akka wal jijjiirraatti jenne malee shaawaallee taanaan uummata akka ollaa kennaa obboleewwan kennaa ilmaan Oromooti. Kanaaf yoo shaawaallee ta'e waan takka qirri waan nu jedhu illee qabu waan wal dhabnuuf illee qabnu jaraan illee. Waalaikum salaam. Akka badee raabuu. Hamza jalqaba galatoomii hedduu takka roorroo yoon arroore san bakka itti dhaqee itti himadhu nama nadhiyoo hin qabu baganaa fidde. Yoo boo'es yoo rakkaddas argitee nama mari'adhuun hin qabu baganaa dabalte naa dabala ammallee ijoolleen Harargee isiniin jedha. Mabruuk isiniin jennee jirra. Ijoolleen Arsiillee xiiqii seentanii Harargee fudhachuu dirqama keessanii Nasriin dubbatee jira. Maakillee of qopheessuu qabdi. Anti yaa gammachuu matee ibsachuu fi maaliif yoo rakkaddu bakka dhaqeetti himadhu argite baganaa fiddee galatoom congratulations hin jedhu. Maal seetan Oromoo waan takka jetti waan lama waanumarraa eeganiif jetti. Harree fi shamarran waanumarraa eeganiif eegan dhugaa rabbii walitti dubbachuu waan illee dubraan qaba. Harree waraabessarraa eeganii gaafa isiin duute immoo wanni biraa namni nyaatu jechuu waraabessumaaf eeganii waraabessumaan nyaataa jecha. Shamarranis hanga isiin guddattee bakka geessu heeruma geessutti hanga isiin ulaagaadhaan abbaan isii fuudhu deemutti dhufutti dardararraa eeganii dhiirarraa eeganii gaafa heerumte immoo dhiirumaaf eegan akka isiin kabajaadhaan urgaadhaan bakka itti deemtu san dhayitu kabajumaan eegan. Maakis amma maakis ta'e shamarran keenya shamarran biraa shamarran Harargee shamarran sikkoo mandoo shamarran gartee kutaalee biraa
hanga isiin bakka heerumaa geessutti bakka nama bultiisii bulfachuu geessutti dhiirarraa eegan. Hogguu eessi geesse immoo dhiirumaaf eegan. Abbaan fedhee dhufnaan ijoollee xixiqqashoo xiyya dubra kiyya kana bakka ammaa